Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Eeyyega akkuma yeroo darbe keessatti barnoota gadaa, barnoota safuu, barnoota saayinsii waliigalaa, barnoota artii yookaan ogartii kan jedhu kan waliin ilaalaa turredha. Eegaa kanuma keessatti immoo barnoota safuu kutaa ja'affaa boqonnaa tokko hanga boqonnaa sadaffaa kan waliin ilaalle har'a immoo boqonnaa arfaffaa hirmaannaa sochii hawaas-dinagdee kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa hirmaannaa sochii hawaas-dinagdee jechuun hawaasniif dinagdeen walitti dhufeenya akkamii qabu? Hawaasni maali? Yookiin immoo hawaas-dinagdee gaafa jennu dinagdee fi hawaasummaan maal walitti qabu? Yookiin immoo hariiroo akkamii qabu isa jedhudha jechuudha. Boqonnaa sadaffaa keessatti haala yookiin immoo amala gaarii qajeeltowwan hawaasni tokko amala gaarummaa siyaas dinagdee mataa isaa keessatti qabaatu kan waliin ilaalledha jechuudha. Har'a immoo hirmaannaa sochiilee hawaas dinagdeen wal keessatti qabu. Hawaas dinagdee gaafa jennu hawaasni uummatadha. Hawaasni kun immoo dinagdee mataa isaa keessatti maal hojjechuu qaba yookiin immoo gahee akkamii qaba? Amala tokko fa'aa keessatti amala keessatti inni waliin qabaatu amala fi hariiroo inni waliin qabaatu hawaasni tokko immoo hawaas dinagdee keessatti hawaasni jiraatu tokko dinagdee mataa isaa keessa gaafa uummatu hariiroo walitti dhufeenya maalii qabaata isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa hariiroo hawaasni tokko dinagdee jiraatu keessatti yookiin immoo hawaas dinagdee isaa keessatti jiraatu keessatti tokkoffaa amala inni qabaatudha. Seeraaf kabaja inni qabaatu dinagdee keessatti seera kabajuu keessadha jechuudha. Dinagdeen kan inni jiraatu yeroo sana immoo dinagdeen hawaasa tokko akkaataa kamiin akka inni socho'uu danda'u yookiin immoo waliin gaggeessuu danda'u ilaalla jechuudha. Egaa Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib, kooment gochuu hin dagatina. Yaadaaf qeeqa qabdan kamiyyuu barnoota gosa adda addaatu barsiifamee jira waan ta'eef hunda isaa jalatti yaadaaf qeeqa qabdan barreessuu hin dagatina. Eeyyegaa maalummaa sochii hawaas dinagdee maalummaan hawaas sochii dinagdee keessatti qabaatu maalidha? Yookiin immoo sochiin hawaas dinagdeen gochaa miseensa hawaasa dhuunfaa fi waloon jireenya hawaasummaaf dinagdee fooyyeffachuuf raawwatu sochii hawaas dinagdee jedhama. Sochii hawaas dinagdee jechuun egaa dinagdeen hawaasni tokko sochii inni qabaatu yookiin immoo qabsoo inni jiraachuuf hawaasummaa isaa keessatti yookiin immoo waliin jiraachuudhaaf yookiin qofaasaadhaan kan inni gahee inni raawwatu. Waloon kan jennu waliin yookiin tokkummaadhaan isa jennudha. Jireenya hawaasummaa fi dinagdee fooyyeffachuu keessatti kan inni qabaatu immoo dhuunfaadhaan namni tokko tokko isaatti yookiin akka mana isaatti yookiin immoo akka jireenya dhuunfaa isaatti fi akka walootti akka tokkummaadhaan kan inni raawwatu jireenya isaa kun gochaa hawaas dinagdee jennaani. Gocha hawaasni waliigaltee fi quunnamtii bu'aa qabeessa raawwatu hunda argisiisa. Inni kunis immoo walitti dhufeenya sochii hawaasnis raawwatu yookiin immoo hawaasni haala kamiin waliin jiraata, dhuunfaa isaadhaaf gahee akkamii qabaata, shoora akkamii qabaata isa jedhu sana jechuudha. Dinagdee hawaasa keessatti mudachuu hawaasaa fi dinagdee jireenya keessatti immoo mudachuu malan dhabamsiisuu fi jiruuf jireenya isaa keessatti sochii inni guyyaarraa gara guyyaatti taasisu. Tokkoffaa gaarummaadha, lammaffaa amala badaadha jechuudha. Amala gaarummaaf amalli gadhee wal faana qabaatanii jiraatu. Hawaasa dinagdee keessattis hawaasa keessa gaafa jiraannu tokkoffaa gaarummaa hojjenna, lammaffaa immoo badisa hojjetamaa jechuudha. Kana lamaan gidduudha kan nuti jiraannu maaliif namni socho'u kamiyyuu ni dogoggora, ni sirrata, ni hojjeta, ni dadhaba, ni boqota jechuudha. Kanaaf hawaasummaa sana keessatti egaa dinagdee ijaaruu keessatti gahee guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf gahee inni jiruuf jireenya mataa isaa fooyyeffachuudhaaf inni taasisu keessatti hawaas dinagdee jennaani jechuudha. Hawaas dinagdee kana keessatti immoo hirmaannaa tajaajila lammummaati. Hirmaannaa tajaajila lammummaa jechuun immoo jalqabuyyuu lammummaa isheen jettu tokko lammiidha. Lammii kan jedhu kan waliin qabaannudha jechuudha. Lammiin biyya tokkoo lammii jennaani. Lammummaa kan jennu immoo kan namni tokko qabaachuuf dirqamu jechuudha. Tajaajila lammummaa kan jennu keessatti tokkoffaa mana barnootaa, tajaajila hawaasummaa, waajjira fayyaa, waajjira poolisii, waajjira itti tajaajilli hawaasummaa kennamu, daandii, bishaan dhugaatii,
fi kanneen kana fakkaatan kan hawaasummaan itti tajaajilaman lammii tokko kan qabaachuu qabu lammummaa jennaani jechuudha. Lammii Itoophiyaa yookiin lammii biyya tokko ta'uu keenyatti lammummaa biyya sanaa qabna jennaan hirmaannaa hawaas dinagdee keessaa kan nuti shoora qabaannu yookiin immoo gahee mataa keenyaa qabaannu of keessatti qabataa jechuudha. Inni kan biraan egaa hirmaannaa tajaajila lammummaa hojiilee hawaasummaa keessaa tokko yoo ta'u qabeenya. Inni tokkoffaan maalidha? Qabeenya horachuudha. Qabeenya horachuudhaaf tokkoffaa qabeenya dhuunfaadhaan horachuudha. Lammaffaa qabeenya hawaasummaadhaan horachuudha. Yeroo humnaa fi beekumsaa fi fedhiidhaan rakkoolee hawaasummaa furuuf oolchu jechuudha. Inni kunis immoo hirmaannaan tajaajila hawaasummaa kun tokkoffaa dhuunfaa keenyatti qabeenya diinagdee dhuunfaa keenyaa horachuu, diinagdee hawaasummaa waliin ijaaru jechuudha. Gocha akka kanaa immoo maallaqa yookaan badhaasa argachuu osoo hin taane bu'aa hawaasaaf tajaajila kaffaltii malee yookaan bilisaan kan raawwatu hirmaannaa tajaajila lammummaa jennaani jechuudha. Lammummaa kana keessatti tokkoffaa maaliif jennee kan nuti argannu? Tokkoffaa dhuunfaa keenyatti of tajaajiluuf. Lammaffaa hawaasa kan biraa tajaajillee bu'aa maalii argachuudhaaf? Bu'aa maallaqaa osoo hin taane bu'aa boqonnaa sammuu argachuudhaaf tajaajila hawaasummaa jennaani. Fakkeenyaaf hirmaannaa tajaajila hawaasummaa keessatti tokkoffaa dooktarri tokko hawaasa tajaajila. Hawaasa dhukkubsate tokko gaafa tajaajilee fayyisu karaa tokkoon gammachuu sammuu argata. Karaa biraatiin immoo maallaqa argata jechuudha. Karaa lamaaniyyuu tajaajilamaadhas tajaajilaadhas jechuudha. Kunis aarsaa kabajaa fi ulfina namoomaaf fedhii guutuudhaan kaffalamuu argisiisa jechuudha. Akkasumallee tajaajila hawaasummaa gaafa jennu hawaasa harka qalleeyyii, hawaasa ofiin of jiraachisuu hin dandeenye maanguddoota inni sun maallaqaa hirmaannaa tajaajila hawaasummaa jennaa jechuudha. Kanaaf haala kana keessatti hirmaannaa hawaasa dinagdeen keenya qabaatu of keessatti hammatee jira jechuudha. Hirmaannaa tajaajila lammummaa keessaa gurguddoon kanneen asii gadiiti. Isaan keessaa inni tokkoffaa maalidhaa? Haala fakkeenyaa fi yeroo itti hawaasni mana warreen maanguddootaa yeroo ijaaraa jiran kabiraatiin yeroo isaan barrii yookiin balbala itti ijaaranii fi agarsiisa. Eenyuufidha? Maanguddoota humna dhabeessee yookiin immoo humna ijaarrachuu hin qabne yeroo tajaajilan jechuudha. Inni kun ijaarsa hirmaannaa lammummaa yookiin hirmaannaa fayya qabeessa hawaasa tajaajilanii bu'aa maallaqaa osoo hin taane bu'aa boqonnaa sammuu argataniiti jechuudha inni kun. Inni kun fakkeenyaaf maanguddoota yookiin dubartoota harka qalleeyyii ta'an abbaa warraa hin qabne kan dhiirri ijaaruuf hin dandeenye hawaasni itti bahee mana yeroo ijaaruufi. Inni kun harka qalleeyyiif mana ijaaruu keessatti gahee lammummaa hirmaannaa hawaasummaa yookiin diinagdee jennaan jechuudha. Akkasumallee yeroo biqiltuu dhaaban kan walii keenyaa jechuudha. Diinagdee walii. Sababni isaa biqiltuu yeroo dhaabatu qilleensa qulqulluu harkisa waan ta'eef akkasuma lafa akka biyyoon hin haramne illee ni dhorka waan ta'eef biqiltuu dhaabuun hawaasummaa waliiti yookiin kan garee kan waloo keenyaati jechuudha. Fakkeenyaaf addanatti barsiisota yookaan dooktorootaa jechuudha kan haala kanaan bahee dhaabaa jiru jechuudha. Duula biqiltuu dhaabuu keessatti hawaasni hundiyyuu shoora mataasaa yeroo qabatu kan waloo keenyaa jennaanii jechuudha. Inni kun hojii tajaajila lammummaaf yeroo mijataa ta'e keessa yeroon boqonnaa baay'ee mijataa ta'e keessatti jechuudha. Yeroo ganni dhufu biqiltuu dhaabuu, biqiltuu kunuunsuu, kunuunsa naannoo eeguu yookiin immoo qulqullina naannoo eeguu. Inni kun hirmaannaa tajaajila hawaasummaa jennaanii jechuudha. Yeroo boqonnaa idileen alatti bal'inaan tajaajila lammummaatti raawwatanidha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo namni barumsa cufamu ganna yeroo saamarii jennu sana haala barattoota harka qalleeyyii ta'an barsiisuu, biqiltuu dhaabuu, kunuunsa naannoo hojjechuu, daa'imman kunuunsuu, hawaasa harka qalleeyyii ta'anii mana ijaaruu, maanguddoota tajaajilu. Inni kun maalla jechuudha hojii tajaajila lammummaaf oolu jedhama. Yeroo boqonnaa keenyaa tajaajila waloo oolchuun barbaachisaa ta'an immoo faayidaa waloo jechuun immoo hojii dantaa miseensota hawaasa hundaaf oolu jechuudha. Inni kun jechuun egaa dantaa waloo keenyaa jechuun fakkeenyaaf biqiltuu dhaabuu. Biqiltuu dhaabuun kan waloo keenyaati malee kan namoota dhuunfaa miti. Mana maanguddoota ijaaruu kan dhuunfaati. Manoota namoota dhuunfaaf ijaaruu tajaajila bishaan dhugaatii, bishaan qulqulluu akka dhiyeessuun inni sun kan dhuunfaa yoo ta'u, inni kun garuu kan waloo keenyaati. Biqiltuu dhaabuu, naannoo keenya qulqulleessuun kan waloo keenyaa yookiin immoo faayidaawwan tajaajila hawaasummaa waloo jenneetu ilaalla jechuudha.
Inni kan biraan hojii tajaajila haqaa aadaa tumsuu yookiin mana murtii aadaa kan jedhamanii baadiyyaawwan adda addaa keessatti kan ijaaramanii jiran. Osoo gara kallattii seeraa yookiin baadiyyaarraa gara magaalaatti hin jooriin maallaqa hin baasiin naannoo keessatti maalidha? Tajaajila haqa ta'e aadaadhaan tumsa. Kan aadaadhaan waliif kennamu yookiin immoo kan bartee naannoo keessatti amalaaf muuxannoo aadaa naannoo tokko eh, hawaasni naannoo tokkotti ijaaramee jiru wal kunuunsee ittiin murtii waliif laatu jechuudha. Tajaajila haqa aadaa jechuun hirmaannaa wal dhabdee jireenyaa hawaasummaa keessatti uumamu mala aadaa fi duudhaa gamaatiin furuun waliin jireenya nagaa qabeessa dagaagsu jechuudha. Isa kana jechuun egaa barteewwan naannoo adda addaa keessatti haala naannoo sana keessatti jiruun murtiin itti murtaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf gumaa yookiin immoo gumaa fi gumaata kennuu keessatti aadaawwan bartee naannoo keessatti haqa qabeessa kan kennisiisan jechuudha. Haala inni ittiin eh, gumaata fudhatu, gumaata kennu. Akkasuma immoo gumaa baasuu fi gumaa ittiin gaafatan. Gumaatni kan yeroo cidhaa, yeroo mana ijaarratan, yeroo waan haaraa wayii hojjetatan kennaa walii kennan gumaata jedhama. Gumaa jechuun garuu nama harkatti namni miidhame yookiin horiin ajjeese yookiin nama ajjeese yookiin immoo yakka gumaa kaffalchiisu yoo raawwate gumaan sun seera aadaa haqa ta'ee aadaa naannoo sana keessa bartee jiruutiin kan inni kennisiisu jechuudha. Innis tajaajila aadaa haqaa jechuun fakkeenyaaf namoonni baadiyyaa tokko tokko keessatti maal hojjetanii jiru gumaa namni osoo hin beekin yookiin tapha keessatti yookiin dogoggoraan namni hin barbaadamne tokko isaan harkatti miidhameera isaan harkatti du'eera taanaan yeroo hedduuf naannolee adda addaa keessatti namoonni argitanii beektan sansalata yookiin kaaboo kan jedhamu harka isaaniitti hidhataniitu deemanii biyya hundarra deemaniitu birrii kadhatu. Birrii kadhataniitu maal godhu? Gumaan ittiin kaffalaa. Namatu harkatti miidhame waan ta'eef tuun beekini gumaa nama sanaa kaffaluuf hawaasni naannoo jaarsolii naannootti murteessanii kanaaf birrii naa kennaa jedheetu birrii kadhata jechuudha. Birrii sanas immoo maal godhaa? Harkaan hin qabu namni sun. Namni birrii kennuufis maal godhaa? Birrii sana fuudheetu harka isaarra kaa'an malee namni sun hiixatee harka namaa fudhatu jechuudha. Kanaaf bakka jedhame sana immoo hin hanqatu jechuudha. Naannolee hunda dhaqi miillaan jedhame taanaan miillaan deemee kadhata malee bakka sana tuun jedhiin itoo hin ejjetiin deebi'ee gumaa sana baasuu hin danda'u jechuudha. Inni suni tajaajila haqa aadaa jedhachuudhaan ni beekama. Namni naannoo keessan keessatti argitanii fi tajaajila sana yeroo itti tajaajila hawaasni sana itti murteessee argitanii beektan mallattoolee naannoo keessanii yookiin immoo aadaa naannoo keessanii koomentii jalatti nuu barreessuu hin dagatina. Sababni isaa immoo bakkeen baay'eetti hin mul'atu. Bakkeen muraasa keessatti darbeeti. Namoonni haala sanaatiin gumaa nama harkatti du'ee jedhanii yeroo isaan gumaa kadhatanii harka isaaniitti kiyyoo yookiin immoo sibiila sareen ittiin hidhamu kan fakkaatu harkatti hidhatanii yeroo isaan deemanii kadhatan naannolee murtoofte keessatti ni argamu waan ta'eef koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isin jechuun barbaada. Asumaan dhaamsa kooti. Hojiin kunis immoo egaa jarmii hawaasummaa mana murtii aadaa fi jaarsummaa jedhamaniin kan gaggeeffamudha. Jaarsummaan kunis immoo gosoota baay'ee qabu. Jaarsummaa amantii karaa mana amantaatiin ta'uu danda'a. Karaa aadaa hawaasni sun murteeffatee jaarsolii kaawwatanii ta'uu danda'a jechuudha. Manni murtii aadaa jarmiyaalee Oromoon wal dhabdee hawaasummaa ittiin furatu keessaa tokkodha. Jarmiyaa kana keessas hawaasni baasii fi dhamaatii malee qe'ee fi ollaa isaatti duudhaa isaa eeggate adeemsa jaarsummaan dubbii fixataa jechuudha. Dubbii mammaaksaan inni fixu inni jalqabu kan jedhamu sana hawaasuma jaarsolii naannootu osoo dadhabbii hedduun baasiin dadhabbii hedduu seeratti deemanii seeraan waliin dadhabsiisiin hawaasni naannootti murteesseetu kan inni kaffalchiisudha jechuudha. Adeemsa mana murtii idilee keessatti ragaadhaan wal falmanii wal mo'atu falmii kana keessatti ragaa sobaatiin dhugaa fi haqni haguugamee illee murtiin dabuu danda'a. Kan aadaa keessatti garuu aadaan maalidha? Safuutu jira waan ta'eef safuuf safeeffannaa sanaan kan inni akeekkachiisu waan ta'eef namni osoo hin sobiin osoo namni sobaan irratti ragaa hin bahin kan inni ragaa sana argamsiisuu danda'udha jechuudha. Kanaaf sobni illee hin jiraatu jechuudha aadaa yookiin immoo murtii haqaa aadaa naannolee keessatti jechuudha. Kunis immoo kan inni kennamu malu qaamolee wal dhaban jidduutti haloon akka uumamu gochuun nageenya waaraa hanqisa jechuudha. Haloon akka hin uumamne illee inni sobaan yoo walitti murteessa namni falmee caale haqa dabsuu danda'a waan ta'eef haqni sun sobaan yoo ragaatti ba'an lolli kabiraan illee yookiin haloo wal qabachuu danda'u jechuudha. Aadaa keessatti garuu akka kana hin taaneef of eeggannootiinidha jechuudha kan inni murtaa'u jechuudha. Adeemsa mana murtii aadaa keessatti dubbiin ogummaan ilaalama. Kunis immoo mammaaksa akka haroon hin gogne akka raachis hin banne
jechuun dubbiin jalqabamee xumuramaa jechuudha. Sababni isaa egaa kana jechuun akka haroon hin badne jechuun haroon goge jechuun rakkoo bishaan dhugaatii yookiin immoo loon akka isaan hin dhumne rakkoo balaa geessaa hawaasa hundatu ittiin miidhamaa jechuudha. Akka raachis hin badne jechuun immoo raachi maal keessa jiraatti? Haroo keessa jiraatti. Haroo keessa raachis jiraachuuf haroon jiraachuu qaba jechuudha. Haroon jiraachuuf immoo jiraachuu qaba. Lubbu qabeeyyiin hundiyyuu keessa jiraachuun dirqama isaaniiti. Dhuganii jiraachuun dirqama isaaniiti jechuudha. Kanaaf Oromoo maal jedhee tura? Akka haroon hin gogne akka raachis hin badne jechuun dubbiin jalqabee dubbiin xumuramaa jechuudha. Kanaan haala kanaatiin murtii dhugaa fi haqa qabeessa ta'e tajaajila hawaasummaa keessatti sirriitu dalaatamaaf jechuudha. Kunooti fakkeenyaaf muka odaa jala taa'anii kan isaan murteessaa jiran jalqaba kan jirtu maalidhaa? Kitaaba qulqulluu kan jedhamu yookiin immoo kitaaba guddaa amantaa kiristaanaati bakka kana kan jirtu. Addana kana kan jiru immoo quraana yookiin immoo kan warra amantaa musliimaati jechuudha. Amantiin musliimaatu jira. Addana kanallee kabiraan ni jira. Kan aadaa keessatti hawaasni naannolee tumatanii jiran. Kun addana kana gosa midhaanii jira. Gosa midhaanii yookiin immoo midhaawwan baay'ee ta'an kun addana kanatti walitti qabamanii jiru. Gosa midhaanii kanaan kakataa jechuudha namni sun. Saafuu akka inni hin dabsineef akka dhufeetti irraa ga'an baaneef. Akkasuma kun addana kana maaltu jira? Qala'aatu jirti. Qala'aa yookiin immoo ka nama ajjeesuu dandeessu jechuudha. Xiyyitii isa jedhanii jechuudha kun addana kana moola. Xiyyiitiitu jirti. Addana kana maaltu jira? Sansalatuutu jira kun ola. Addana kana sansalatuutu jirti. Ila gidduu kana immoo cuubeetu jirti. Nola. Hamma kana kaa'eetu maal godhachuudha? Hamma kana of bukkee naqeetu jaarsoliin abbootiin amantaa kun hundiyyuu kana dhaabbateetu ragaatti baasisa. Kanaaf namni kamiyyuu akka isaa tajaajila haqaa ammayyaa ta'ee sana sobaanitti masakkaruu yookiin immoo ragaa bahuu hin danda'u jechuudha. Maaliif wantoota kana hunda dhaabbatee ilaaletu kakkata. Kun addana kana gosa midhaanii hundatu jira. Kitaaba qulqulluu wangeelaa kan jennu. Isaaniitu jira. Addana kana quraana yookiin immoo kan amantaa musliimaa jira. Addana kana wantoonni ijaan hin mul'anne yookiin immoo adda hin baane baay'eetu jiru. Kun addana kanallee gosoota meeshaalee ittiin nama miidhuu danda'an kanatu jiru. Kun hundatu si qabaa jedhaniitu wanni jechisiisu waan ta'eef ragaa jechisiisu waan ta'eef namni sobee haqa namaatti dabsuu hin danda'u. Haala wal qabachuu hin danda'u. Dhugaa jiru addana kanatti baaseetu dhugaan jiru haqa tajaajila hawaasummaa laachuu danda'a jechuudha. Dhaddacha mana murtii aadaa jaarsoliin jaallatamoo duudhaaf safuu Oromoo beekaniif haqaan jiraatanidha jechuudha. Abbootiin gaaddisa jedhamaniin kan inni raawwatu. Sirni kun kan inni raawwatu yookiin safuun kun kan inni eegamee jiraachuudhaaf dirqamu jechuudha. Duudhaa jechuun ittiin bulmaata hawaasni tokko kunuunsee qabatu. Hawaasni naannoo tokko keessa jiraatu kan inni kunuunsudha. Jaallatamoo ta'an immoo jaarsolii sobaaf hin dhaabbanne. Nama kamiifiyyuu hin dhaabbanne. Nama hundaaf wal qixaan ilaalan. Haqaan jiraatan jechuudha. Gaaddisa jedhamanii warreen beekan ta'aniitu murteessu jechuudha. Jaarsoliin kunis immoo dhugaa fi aadaa irratti hundaa'uun qaamota wal dhaban kabachiisanii dubbii isaanii qoratu jechuudha. Erga dubbii isaanii qoratanii bitaan mirga isaa ilaalanii dhugaa jiru qofarra dhaabbatanii kan isaan murteessan jechuudha. Malee namni afaan caalee falmee yookiin immoo ragaa sobaa dhiyeeffatee mo'uu hin danda'u jechuudha addanatti. Galmi adeemsa mana murtii aadaa dhugaa irratti hundaa'anii dubbii ilaaluun araara buusu jechuudha. Haqaaf safuu hawaasaatti mo'ata. Malee namni kamiyyuu namni afaan caalee yookiin immoo himannaa caalee qofti yookiin ragaa sobaa dhiyeeffate qofti mo'uu hin danda'u jechuudha. Kunis immoo namoota wal dhabdeen illee walitti akka inni araarsuuf, akka inni nagaa buusuuf, akka haloo adda biraa hin qabanneef illee isaan gargaara jechuudha. Kuni haqa yookiin immoo lammummaan akkaataatti haqni yookiin falmii sabni tokko keessa jiraachuudhaaf isa dirqamsiisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin jaarsoliin seera dabee tokko deebisuu yookiin immoo sirreessuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan egaa qorqalbii keessatti illee falmiiwwan ni jiru. Falmiiwwan kana tokko tokko isaanii haala isiniif mijateen dubbistanii bira ga'uu ni dandeessu. Baay'een isaa akka oduu yookiin immoo haasaadhaan qophaa'edha waan ta'eef qorqalbii obbo Margaa fi obbo Dureessaa maanguddoota bara isaanii guutuu jaalalaan waliin jiraatanidha. Manni isaanii gamaa fi gamana jidduu mana isaanii lafa margaa horii irra dheechifatan qabu. Ijoolleen isaaniis baay'ee wal jaallatu. Waliin baratu. Lafa margaa kana loon irra bobbaafannaa malee hin qonnu jedhanii waadaa waliif galanii jiraatu. Ijoolleen isaaniis yeroo mana barumsaatti galan lafa margaa kana keessa horii waliin tiksu waliinis taphatu. Kanaafuu maatiin kun maalidha? Lamaan hariiroo gaarii waliin qabaatu jechuudha. Walitti dhufeenya hawaasaa, hawaas dinagdee isaaniiti jechuudha. Tokkoffaa hawaasni walitti dhufeenya isaanii lafa sana waadaa waliif galanii horiif qofa kaawwatu. Lammaffaa immoo dinagdee irratti guddifachaa jiru. Horii sana irratti horsiifatu waliin jechuudha. Kanaaf tokkummaa hawaasa dinagdee
walii galtee jaalala kan qabaatan waliin jiraachuudhaaf isaan gargaara jechuudha. Qorqalbii hawaasummaa ijaaruu keessattidha jechuudha. Innis kana keessatti maaltu jira? Osuma akkanaan jiraatanii obbo Margaan waadaa diigee lafa marga kana keessaa dhoksaan buna dhaabuu eegale. Akkuma durii se'anii ijoolleen obbo Dureessaa loon oofanii lafa margaatti naqan. Obbo Margaan loon isaanii lafa dheedichaa kanarraa ari'uun lammataa lafa kanatti horiin akka hin yaafne jechuun ijoollee obbo Dureessaatti dheekkame. Obbo Dureessaanis dhimma kana dhaga'ee obbo Margaa gaafate. Obbo Margaanis lafa kanarraa buna dhaabbadheera. Horiin kee buna koo keessa akka hin geenye jechuun akeekkachiise. Maaltu cabe jechuudha? Amma waadaa cabsaniiru jechuudha. Duraan walii galanii tokkummaan hawaasa dinagdee isaanii irratti kunuunfachaa turan. Amma garuu inni tokko dogoggora hojjeteera jechuudha. Obbo Dureessaan baay'ee aaree dhimma kana mana murtii aanaatti himate. Manni murtii kunis immoo himannaa fi himataa fi ragaalee isaa dhiyeeffatan ilaaluun lafti sun kan obbo Margaa fi obbo Dureessaa ta'uu murteessuun obbo Margaan buna isaa lafa sanarraa akka kaafatu ajaje jechuudha. Duraan waadaa walii galaniiru waan ta'eef lamaan isaanii kan lamaan isaanii ta'e jechuudha lafti sun. Kanaaf aadaan kun maal godheera? Lamaan isaaniitti murteesse jechuudha. Isa bunarra dogoggoree dhaabbates, isa waadaa cabse, isa waadaa eegeenis lamaan isaaniif akka ta'u godhee akka lafa margaatti akka ta'u deebisee jechuudha. Obbo Margaanis murtii kana mormuun waliyyannoo mana murtii olaanaa godinaatti dhiyeeffate. Manni murtii godinaas murtoo sana diiguun lafti kan obbo Margaa ta'u murteesse. Obbo Dureessaanis dabaree isaan murtoo kenname kana quufuu dhabuun waliyyannoo mana murtii waliigala naannootti dhiyeeffate. Manni murtii waliigala naannoo ammoo murtee mana murtii godinaa diiguun obbo Dureessaaf murteesse. Amma maal ta'aa jira jechuudha? Ammas falmiin isaanii wal darbaa jira jechuudha. Obbo Margaanis dabaree isaa murtoo mana murtii waliigala naannoo dabarseetti quufuu dhabee dhimmicha daddaricha jibbaata naannootti dhiyeeffate. Falmiin kun erga eegalee waggaa 4 lakkoofsise. Falmii kana injifachuuf horii baay'eetu gurgurame. Dhimmi kun obbo Margaaf obbo Dureessaa irraa darbee maatii lamaa walitti buusuu eegale. Kanarra darbees firoonnii fi gosti isaanii wal dhabuu jalqaban. Osuma kanaan jiranii obboleessa hangafaa obbo Dureessaa kan ta'an obbo Dhugumaan dhimma lafa dhabe kana mana murtii aadaa ganda isaanii jirutti akka dhiyeeffatu obboleessa isaa gorse. Obbo Dureessaanis tole jedhee falmii mana murtii idilee sana dhiisee dhimmicha gara mana murtii aadaatti dhiyeeffate. Guyyaa beellamaa lamaanuu ragaalee isaanii qabatanii mana murtii aadaa isaaniitti dhiyaatan. Abbootiin gaaddisaas dhimma isaanii kana ilaaluuf ragoolee isaanii faana ollaa akka ol seenan waaman. Akkuma ol seenanii meeshaalee kakuu kanneen akka maaliiti jechuudha gaaskeetti inni gubbaatti ilaallee jechuudha. Kitaabilee qulqulluu yookiin wangeelaa fi quraana, buqqee duudaa, sanyii midhaanii, lafee, eeboo, daaraa fi sibiila sansalata erganii rifataniidha. Amma addana kanatti kun dubbiin jechuudha. Manni murtii maaliin murteessaa ture? Taatee jetteedhaan yookiin immoo ragaa kan kooti abbaa caalmaa falmeenii jechuudha. Warri kun garuu maalitti dhiyeessu? Mana murtii ka ammayyaatti kanaaf wangeelaa fi quraana kana qofa dhiyaata. Kan aadaa keessatti garuu tokko buqqee duudaa. Buqqeen duudaa jechuun hin dubbatu duudaadha. Lafuma kaan ta'a malee lafa kaanii sanaan socho'u. Sanyii midhaanii. Sanyiin midhaanis akkasumadha. Akaameen biqiluu jedhama. Yoo akaameen biqilu akkasumallee sanyiin midhaanii lafa namni isa kaa'e ta'a malee lafa namni isa kaa'e fudhuu hin danda'u. Lafee jechuun kan du'e kan gatii hin qabne ta'eera jechuudha. Eeboon hin balleessa malee hin tolchu. Kanaaf eeboo si'aa waraanuu jedhama waan ta'eef jechuudha. Daaraa gubatee hiika dhabeera waan ta'eef. Sibiila sansalata maaltu ittiin hidhama? Sareetu ittiin hidhama jechuudha. Kanaaf maal godhaniiru? Kanaan karsiisaa jechuudha manni aadaa kun yookiin jaarsoliin gaaddisa jedhaman kun jechuudha. Kanaan seerri aadaa keessatti dabeessuun yookiin immoo dogoggoreessuun akka sirratuuf isaan dirqamsiisaa jechuudha. Kunuunsi jechuudha warreen gararraatti jalqaba ilaalletti dhufa jechuudha. Gamaa gamoo dhaabbatanii jiru namoonni kaasisaman ragooleen kunuunsi jechuudha. Ragooleen dhiyaatan maatii isaanii gamaa gamana ta'anii dhiyeeffatanii waan ta'eef jechuudha. Kanaan egaa itti aansuunis qaamolee wal himatan ragoolee isaanii waliin fuuldura abbootiin gaaddisaatti dhiyaachuun sibiila ciniinanii buqqeef sanyii midhaanii harkaan qabatanii maal jedhu jechuudha. Yoon sobaanii baadhee sanyii facaafadhu naaf hin margiin, ilmoon naaf hin dhalatiin, dhalatu naaf hin guddatiin. Amma egaa asittidha jechuudha rakkoolee guddaan kan namni wal sobuu hin dandeenye yookiin jaarsolii fuuldura dhaabbatee kana darbuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif wantoonni asirratti jedhamu kun isa hanqatu waan ta'eef hin soraatamaa jechuudha. Maaliif yoon sobaanii madde sanyii facaafadhu naaf hin margiin sanyii qabateetidha. Ilmoon naaf hin guddatiin dhalasaa qabateeti. Dhalatu naaf hin guddatiin.
Yoo dhalate iyyuu immoo akka carraatee dhalateera taanaan akka inni hin guddanne abaaramaa jechuudha. Guddatu naaf hin dubbatiin maal ta'e akka buqqee jechuudha duudaa ta'a jechuudha. Yoon dharaanii himadhe maal ta'a? Buqqeen tun duudaadha. Dhalli koos maal haa taatu jechuudha. Dhalli kiyya duudaa haa taatu jedhee kakkataa jechuudha. Kanaaf sirna Oromoo keessatti kuni gahee guddaa taphataa jechuudha. Keessa isaa sanyii qaba. Maaltu sanyii qaba? Buqqeen duudaa sun. Keessa isaa sanyii qaba. Sanyiin isaa sun maal ta'eera? Duudeera. Keessa sanyii qaba. Sanyiin kun hadhaawaadha. Sanyiin sun maal ta'uu danda'a jechuudha. Yooma guddate yooma horii ta'ee gara namummaatti jijjiirame illee nama sirrii hin ta'u jechuudha. Nama hamaa yookiin nama balaafamaa ta'a jechuudha. Sanyiin kun hamaadha. Sanyiin buqqee keessaa duudaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kakataa jechuudha. Isaan irratti kakatee jennaan namni kun kana darbe yoo kakate wantoonni kun isa qaqqaba waan ta'eef kana kakachuu hin danda'u jechuudha namni tokko. Kanaaf dhugaa jiru ni amanaa jechuudha. Kanaaf dhugaan hin dabu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tajaajila lammummaa yookiin haqaa lammummaa hawaasa naannoo tokko keessaa mul'isuuf illee gahee guddaa ni taphata jechuudha. Hawaasa dinagdeenis kanaaf jechuudha. Yeroo kanatti egaa obbo Margaaf ragooleen abaarsi kunillee dhaqqabuu mala. Abbootiin gaaddisaa kunis immoo nama asuma nu keessa waan jiraatanii fi dhugaa lafaa jiru waan beekaniif isaan fuuldura dhaabbanni sobuu hin dandeenyu jechuudhaan baay'ee sodaatan jechuudha. Kanarraa ka'uun ragooleen obbo Margaa lafti kun lafa obbo Margaa fi obbo Dureessaan horiirra dheechifatan ta'uu beekna jechuun akka baasan jechuudha. Obbo Margaanis himata irratti dhiyaate tokko osoo hin haaliin miila obbo Dureessaatti dhufee dhiifama gaafate lafichas ta'e buna lafichaa irraa dhaabees walumaan itti fayyadamna jedhee waadaa seenee jedhama. Kanaaf haala kanaatiin egaa sirni haqaa hawaasummaa yookiin tajaajila hawaasummaa haala kanaatiin dhugaan dhokatillee bahuu danda'a hawaasa keessatti jechuudha. Tajaajila hawaasummaa tokkoffaa maaliidha? Jaarsoliin kun sammuu isaaniif boqonnaa kan isaan laatudha malee kan kaffaltii addaa isaaniif kaffalchiisu waan hin taaneef haala kanaatiin illee murteessuu ni danda'a. Warreen afaan dubbistanii bira ga'uu dandeessu. Haala kanaatiin egaa manni murtii aadaa dhimma namni murtii illee waggaa afur gangalacha guyyaa tokkoon fixuu namoonni raajii ta'e maatiin warra lamaanis ta'e gammadanii akka isaan bakka hojii isaaniif dhimma isaaniitti deebi'an illee isaan tajaajilaa jechuudha. Haala kanaatiin yeroo isaan wal taraaramanii maal nyaata booka yookiin daadhii isa jennu kana qopheessuutiin nyaatawwan daabboo qopheessuutiin caccabsaa marqaa kun adda kana kan jiru adda kanatti immoo kun hoolaa yookiin re'ee illee qaluutiin maal gochaa jiru jechuudha akka isaan wal taraaraman illee ni taasisaa jechuudha kun marqaa kun akkasuma daabboo adda kanatti illee hojii qabraa jira daadhii fi nyaatawwan hedduu qopheessuutiin araara maal gochaa jiru jechuudha namoota wal dhabanii waggaa meeqa waggaa afurii wal dhaban yeroo tokkoon walitti araarsa jechuudha. Kuni tajaajila lammummaa hawaasni tokko argachuu qabuu fi waliin jireenya hawaasa dinagdee isaa keessatti qabaatudha jechuudha. Guyyaa seenaa eegalee manni murtii aadaa dhugaa jal'ate qajeelchoo baasee fi adeemsa karaa fagoollee maal gochuu danda'a jechuudha. Hambisuun nagaaf tasgabbii hawaasaa illee deebisuu danda'a osoo balaan lubbuullee hin ga'iin hambisee salphaatti jijjiirama naannoo keessatti fiduu danda'a jechuudha. Jarmiyaalee wal gargaarsaa cimsuu yookiin immoo buusaa gonafaatiin ni qabraani. Egaa buusaa gonafaa kan jennu yeroo baay'ee naannoo Oromiyaa keessatti yeroo balaan adda addaa gahan yeroo isaan deemanii kennaawwan midhaanii yookiin horii lubbu qabeeyyii kennan illee ni argama. Inni suni jarmiyaalee wal gargaarsaa buusaa gonafaa jedhaman keessattidha. Sirna gadaa keessatti namni tokko jireenya irraa hafaa jiraate kan immoo rakkoo keessan jiraatu Oromoon duudhaalee ganamaa yeroo rakkinaa ittiin wal qubatu illee qabaata jechuudha. Inni kun immoo buusaa gonofaa jedhama. Inni kun yeroo har'aa kanallee haala ammayyaawaa ta'e itti jijjiiramaa jira. Haala sana keessatti garuu karaa kamiin yoo ta'e karaa gargaarsa adda addaa kennuutiin kan inni beekamudha. Isaanis haala ijaarsa isaanii jaarsoliirraa keetti kan inni ijaaramedha. Duudhaan buusaa gonofaa illee immoo amala Oromoon miseensota hawaasa sababoota balaa namtolchee lolaatiin ta'uu danda'a, ibiddaan ta'uu danda'a. Uumamaan immoo rakkoolee kirkira lafaa bishaan yookiin immoo rooba adda addaa qilleensaatiin yeroo rakkooleen mudatan buusaa gonofaa jedhamutu deemee gargaarsa adda addaa laataaf jechuudha. Hawaasa dandamachiisuu birmachuu keessatti gahee guddaa kan taphatuu fi balaa beelaan isaan mudachuu danda'u dawaa yookiin qoricha adda addaa balaa buusaawwan adda addaatiin isaan mudachuu danda'u keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Hawaasa baadiyyaa keessa baay'inaan kan inni tajaajila kana laatu inni kunis hawaasni
ganda jaalalaa marabbaa fi ganda aadaa wal gargaarsaa keessatti illee akkaataa isaan ittiin wal ijaaruu danda'an, tokkummaadhaan wal hubachuu danda'an, diinagdee isaanii cimsuu danda'an ni mudataa jechuudha. Fakkeenyaaf addanatti balaa uumamaa bishaan guutee yeroo inni hawaasa rakkisaa jiru mana isaanii yeroo inni fudhate yeroo sanatti maal gochuu danda'a jechuudha. Balaawwan kana hambisuudhaaf illee yeroo inni dhaqee gargaarsa adda addaa dafee taasisuu danda'u keessaa isaan tokkodha. Qorichawwan dawaa yookiin immoo qoricha buusaa ta'uu danda'a. Qorichoota balaa yeroo sanatti geessanii midhaan nyaataa gargaarsa adda addaa kun yeroo isaan laatan fakkiiwwan agarsiisan warreen kun isaan kun gargaarsa cimina yookiin immoo deeggarsa waltumsuu hawaasa dinagdee baadiyyaa keessatti gaggeeffamu keessaa isa tokkoo fi isa jalqabaati. Loowwan yeroo isaan laatanii fi warreen kun immoo yeroo isaan tokko tokko loon ta'uu danda'a, hoolota ta'uu danda'a, re'ee ta'uu danda'a. Kanaaf buusaa gonofaan gahee guddaa akkasii hawaasa dinagdee hawaasa keessatti illee ni taphata. Sochii dinagdee utubuu yookiin immoo gibiraaf qusannaadha. Gibirri mootummaan barbaadu hawaasni ni laata. Qusannaa akka isaan immoo baran immoo ni taasisaa jechuudha hawaasni mootummaan illee. Kanaaf gibirrii fi buusaawwan adda addaa keessatti gibirri buusii yookiin immoo utubaa hawaas dinagdee keessatti illee gahee guddaa ni taphata jechuudha. Kanaaf haalli kunillee isa tokkoof isa jalqabaati jechuudha. Lammiileen tajaajila adda addaa kanneen akka barnoota, eegumsa fayyaa, bishaan qulqulluu, daandii fi kan kana fakkaatu illee argachuudhaaf akka isaan gargaaruuf immoo gibira mootummaaf kafaluun illee gahee guddaa taphata jechuudha. Gibirri sirna mootummaan maallaqa hojiilee bu'uuraalee misoomaa raawwachuun barbaachisu karaa inni ittiin argatu keessaa isa tokkodha. Namni immoo kamiyyuu galii argatu irraa gibira seera mootummaan ittiin bu'uuraalee misoomaaf tajaajiloota kanneen ittiin kennamuuf kafalan keessaa tokkodha jechuudha. Laga Abbayyaa yeroo itti ijaaraa turan tajaajila laga Abbayyaa ijaaruu, gahee mana barnootaa ijaaruu, hospitaala ijaaruu, daandiiwwan tolchuu, riqicha daandii baaburaa ijaarsuudhaa fi galii gibiraa fi misooma irraa argamudha jechuudha. Mootummaan kan inni deebisee ittiin tajaajilu immoo hawaasummaaf kennu jechuudha. Namni kamiyyuu galii argatu irraa gibira kaffaluuf itti gaafatamummaa guddaa qabaata. Mootummaan osoo gibira walitti qabuu baate bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, bishaan, teekinooloojii, teelee, ibsaa fi kanneen kana fakkaatan guutee hawaasa tajaajiluu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Inni kabiraan qusannaan galii fi baasii ofii madaala isaa eegaa galii argatan irraa maal gochuudha amma ta'e irraa jireenya fuula duraaf ol kaawwachuu jechuudha. Inni kun immoo faayidaa qusannaa qabu keessaa inni muraasni immoo dhimmoota jireenya fuula duraaf barbaachisoo ta'an guuttachuuf fakkeenyaaf buusii, baasiiwwan barnootaa, mana jireenyaa fi kan fakkaatan ittiin guuttachuudhaaf, carraa hojii galii dabalataa uummachuudhaaf, balaawwan namtolcheef uumaman dandamachuu fi qusannoon barbaachisaa ta'edha argamaa jechuudha. Yaadannoo jireenya fuula duraa hir'isuu, tasgabbii miiraaf sammuu argachuuf illee qusannoon gahee guddaa qaba. Inni kunis hawaasni akka inni baratu kan taasisu tokkoffaa buusaan gonofaa ni barsiisa. Lammaffaa mootummaan dhaabbilee adda keessatti ni barsiisa waan ta'eef jechuudha. Dhaabbilee qusannaa garee lamatti qoodamanii qoodamu. Isaanis immoo dhaabbilee qusannaa ammayyaa fi dhaabbilee qusannaa aadaa jedhamu. Qusannaa ammayyaa warreen jennu baankii, liqii qusannaa warreen jedhamanii warreen sun kan ammayyaati. Kan aadaa immoo warreen akka qubii fa'aa warreen jedhaman immoo kan ammayyaa dhaabbilee qusannoo ammayyaa kanneen jedhaman baankii, inshuraansii, dhaabbilee faayinaansii xixiqqaa of keessaa qaban warreen kun kan ammayyaati. Dhaabbilee qusannoo aadaa kan jedhaman immoo tokkoffaa buusaa gonofaa, wiijoo kan dubartoonni ittiin wal gargaaran fa'i yeroo ammaa immoo hawaasni dhaabbilee qubii, afoosha bal'inaan kan keessatti argamanii maloota qusannaa aadaa jedhamanitti beekamu jechuudha. Warreen kun baankii warreen ta'anidha. Baankii keessatti kan argamanidha. Warreen hawaasni naannoo keessatti immoo ittiin qusatan immoo qusannoo yookiin immoo qubii afoosha warreen jennu ta'aniitu tajaajiluudhaan karaa lamatti qoodamu jechuudha. Qusannaa karaa lama warreen jennu aadaa fi ammayyaa jennaan jechuudha. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaaneel laayik sheer kooment gochuu hin dagatinaa galatoomaa ulfaadhaa deebana.